Namicha mataa luqqaa ananaa jedhaniitti geessaniitu amaakeeta dhaltuu lamaan caccabsaman jedha sagaleen Waaqayyoo. Yoo yaa ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli Waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaalii Boonsaa Addisuu Guutiitii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Namicha mataa luqqaa ananaa jedhaniitti geessaniitu amaakeeta dhaltuu lamaan caccabsaman jedha sagaleen Waaqayyoo. Mootota lammaffaa boqonnaa 2:23 fi 24. Elsaa'iin gara Beetelitti ol ba'uudhaaf Yerikoodhaa ka'ee karaa irra adeemaa otoo jiruu ijoolleen saafalli tokko mandaricha keessaa ba'ani. Namichi mataa luqqaa ananaa ol ba'ii, namicha mataa luqqaa ananaa ol ba'ii jedhaniitti hin geessan. Inni kana irratti garmalee isaan ilaalee maqaa Waaqayyootiin isaan hin abaare. Yommus amaaketii dhaltuun lama caakkaa keessaa ba'anii ijoollee sana keessaa 42 caccabsan. Waan wallaalaan dogongoretti gorsanii arrabsuu akkuma bartan maaltu galuu fi dinnaan akkas dogoggoreessa jedhus itti goraa hubadhaati. Akkuma hubattanitti nama arrabsa. Adaraa garuu waan kana utuu hin dubbatin dura inni nama keenya ati moo komantiidhaan deebisii naaf arrabsi jedhee kennate hafuuruma raajota sobduu kana moo silumaa dhimma namaa arrabsuu qisa qabudha. Dubbiin olitti dubbadhe sana yoo dubbiftaniitti yoo ta'e yookaan dhaggeeffattaniitu ta'e namni keenya barrii har'a keessa jirrullee akkuma bara raajii Elsaa'iifaa yommuu isaan waan tokko dubbatan Waaqayyo aarii isaatiin deemee dhaqee ijaa ba'uu ammayyuu araarri Waaqayyo biyya lafaaf akka hin taanetti ilaaluu laata. Akkasitti hin ilaalinaa. In argina. Abbaan jiru boru waan kana arguuf mala. Amma sanatti dubbachuus hin dhiifnu. Arrabsamuus yoo ta'e. Yeroon Elsaa'iifaa yeroo Waaqayyo biyya lafaa kana keessaa saba tokkittii fo'atee wajjiniin kakuudhaan jiraatu ture. Kanaafidha kan Waaqayyo yoo barbaade hangafa ijoollee Gibxii du'aan fixuuf, yoo barbaade saba Israa'eliif jedhee saba Gibxii galaanaan hiruuf, yoo barbaade Eliyaas fa'iif jedhee waggaa 3 bukkaa bantii Waaqaatti dhorkuuf, yoo barbaade Iyyaasuu fa'iif hamma isaan lola xumuranitti aduu bakka isheen jirtutti dhaabuuf, yoo barbaade Simsoon fa'iif jedhee waan godhan qamadii Filisxeemota daaraa godhuuf. Jiru mitiree ajaa'ibonni baay'een kitaaba qulqulluu keessatti saba Israa'eliif jecha ta'anii darban. Harri garuu gaafas miti. Waaqayyo ilma isaa Yesuusiin warra durii itti dheekkamaa ture sanattis araaramee jira. Akkasumallee yeroon raajonni waan akka namatti calaqqisuu balaqqeessa'u abiddaan nama gubu, dha'ichaan nama balleessu barrii isaa darbee jira. Eeyyee darbeera. Afuuftuun waanuma argite fuulatti xaattee maaliif Musee gaara Siinaa irraa gadi bu'aa jiru isinitti fakkaatin jedheemani. Ayyaana miti yoo. Noormaalii manamaati laa wanti ayyaanni si godhu. Otoo ayyaanichi waan akka shititii nama godhu wayii namatti naqa. Namarra ka'a ta'ee lallaba Phaawulos faatu warra hammaatanitti warra mana hidhaa Roomaatti geessee itti gayise warra barsiisota sobduudha ittiin jedheen mootii Roomaa fa'itu fuula isaatti baqa ture. Garuu faallaa sanaa isaan akka nama hormaatti hin lakkaa'amne turan. Warra isa reebaniin ajjeefameera jedhamee gatamaa uleedhaan harka Yihuudootaatti 41 irruufaa reebamaa galaana irratti qorraan beelaan doorsisa mootii Roomaatiin gidaa hedduu argaa ture. Phaawulos maaf si'uma tokko warra maqaa isaa dha'anitti Waaqayyoon waamee ijaa hin jaamsine, konkolaataa rukuchiifne, balaa wayii maaf hin qaqqabsiisne. Akka warra har'a kana maaliif namni maqaa isaanii dha'ee sireetti ol hin deebine? Ani Waaqayyo gooftaa koo malee nama akka kootii hin sodaannis hin sodaadhus. Sodaachuun kan isiniif ta'u isinittan mul'isa. Erga ajjisee booddee adaba bara baraatiif qiliileetti darbachuudhaaf aboo isaa qabu sodaadhaa. Eeyyee isinittin himaa isa sodaadhaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 12:5 irratti gooftaan keenya Yesuus akkas jedha. Ani fira fagoo isaa warri isin waaqessan kun eessumaaf durbii Waaqayyo isinitti fakkaatin. Ani fira fagoo isaa warri isin waaqessan kun eessumaaf durbii Waaqayyo isinitti fakkaatin yookaan gidduuma ji'a darbe keessa waan Waaqayyo bira turanii kaleessa gadircaan isinitti fakkaatin mee hin waaqessinaa. Waaqayyoon yoom waaqessitu? Waa'ee maraajii isin jettan kana waa'ee isaa deebii isinitti himaa hin jedhu deebiin isin gaafadha. Raajiinis kakuu haaraatti hin dibamaa? Warri ani raajii ofiin jedhe kun
kennaa biraa gara maqaa kennaa raajummaa jedhamutti deebisanii laatu. Kennaan raajummaa kennaa warra kaan maal fe'in caala. Raajonni jiran akkuma raajota darbaniiti yoo ta'e, raajonni jiran kun raajota darban hin fakkaatu. Warri jiran iyyuu warra darban fakkaachuun maal barbaachise? Tajaajila akkamii tajaajilanii warra darban fakkaatu? Raajonni darban maal tajaajilaa turan? Warri har'aa'oo maal himuuf taa'u? Walitti deebina eegaan. Sodaan si to'achuu yaadaa jira. Garuu har'aatii sodaa sana ni mo'atta. Sababiin isaa Waaqayyo si wajjin jira. Mee waliin haa kadhannu. Yaa Abbaa keenyaa isa Waaqarra jiraattu, galanni fulfinni guddaan siif haa ta'u. Guyyaa haaraa kana nuuf kennu keetiif ulfaadhu. Har'a sodaa keenya hundumaa sitti kennina. Onnee keenya amantiin guuti. Nu jabeessi, nu eegi, nu qajeelchi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Sagaleen Waaqayyoo lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1:7 akkas jedha. Waaqayyo hafuura sodaa nuuf hin kennine, garuu hafuura humnaa, jaalalaa fi of qajeelchuu nuuf kenneera. Sodaan ni dhufa, garuu hin turu yoo ati Waaqayyotti amante. Sodaan si dhaabsisuu ni yaala. Sodaan si laaffisuu yaala. Sodaan si shakkisiisuu yaala. Garuu dhugaan kun Waaqayyo siif humna kenneera. Ati dadhabaa miti, ati qophaa kee miti, ati kufuu hin dandeessuu hin qabdu. Har'a murteessi. Ani sodaadhaan hin jiraadhu jedhiitii murteessi. Ani amantiidhaan jiraadhaa jedhiitii murteessi. Tarkaanfii fudhadhu. Har'i illee yookaan wanti ati argaa jirtu xiqqoo yoo ta'e Waaqayyo si waliin ni adeema. Akkas jedhiitii jechoota armaan gadii kana ofirratti labsi. Ani sodaa hin sodaadhu. Ani jabaataa nan ta'a. Waaqayyo na wajjin jira. Ani nan danda'a. Ani nan mo'a. Onneen koo nagaa qaba. Amantiin koos guddaadha. Mee waliin haa kadhannu. Yaa Waaqayyoo gooftaa samiif lafaa, sodaa hunda irraatii bilisa nu baasi. Onnee keenya nagaa fi jabinaan guuti. Guyyaa keenya keessatti nu geggeessi. Injifannoof milkaa'ina nuuf kenni maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Ergaan kun yoo si jajjabeesse like, subscribe godhi, namoota sodaa keessa jiran waliin qoodi. Namoota sodaa keessa jiraniif qoodi akka isaan jajjabaataniif. Yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beekaa. Innis yaada nagaa fi yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessuu miti. Ermiyaas 29:11. Nuyi harka hojii isaati. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheessee keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne. Efesoon 2:10. Isin garuu qomoo fo'amaadha. Luboota mana mootummaati. Saba qulqullaa'aadha. Warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'anidha. Waaqayyo hojii isaa isa eejamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara ifaa isa dinqisiisaatti isin waame. 1 Phexros 2:9. Isa ati dinqisiisaa gootee na uumteef ani galata siif nan galcha. Gochaan kee waanuma raajiiti. Anis kana beessa godhee nan beeka. Faarsaa 139:14. Yaada namaa keessa akeeka baay'eetu jira. Garuu wanta Waaqayyo yaadee qopheessitu jabaatee dhaabbata. Fakkeenya 19:21. Dubbii afaan keessaa ba'uun akka jireenyaatiin jaalalaan, amantiidhaan, of qabuudhaanis amantusaaf fakkeenya ta'i. Namni tokko illee ijoollummaa keetiin hin tuffatin. 1 Xiimotewos 4:12. Ani Waaqayyo gooftaan kee iddoo ati dhaqxu hundumaatti si wajjinan jiraatii. Ati cimii, ija jabaadhuu, hin sodaatin, hin neenis jedhee sin abboomneere. Iyyaasuu 1:9. Jabina gooftaan anaaf kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a. Filiphisiyoos 4:13. Nama Waaqayyoo ta'uun nama wanta of qabuun danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Nuyi waanuma tokko illee finnee gara biyya lafaa hin dhufne. Isa keessaas waanuma tokko illee fuunee ba'uu hin dandeenyu. Waan ittiin jiraannu, waan keessa jiraannu qabaannaan nu ga'a. 1 Xiimotewos 6:6-8. Akka warra gaddaniitti hin ilaalamna. Garuu nu yeroo hundumaan gammanna. Akka warra deeganiitti hin lakkaamna. Garuu namoota baay'een sooromsina. Akka warra homaa hin qabneetti hin ilaalamna. Garuu waan hundumaa qabna.
Lammaffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 10. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii in haareffamaa akka joobiraas baalleedhaan ol hin ka'u. In fiiguu garuu hin dadhaban, in adeemu garuu hin mudhukan. Isaayyaas 40:31. Isin hin beekne ree? Hin dhageenyees ree? Jalqaba duriitii jalqabee isinitti hin himamne moo? Jalqaba duriitii jalqabee isinitti hin himamne moo? Biyyi lafaa akkamitti akka uumame isin hin hubanne ree? Isa guutummaa biyya lafaa gararraa taa'utu isa uume. Warri lafa irra jiraatan isa duratti quruphisa hin fakkaatu. Inni waaqa akka golgaa diriirsee akka dunkaana keessa jiraatanis isa hin dhaabe. Isaayyaas 40:21-22. Waaqayyo ifa kootii fayyina kootis. Yoos immoo eenyu nan sodaadha ree? Waaqayyo da'oo jireenya kooti. Eenyu durattan perperama ree? Faarfannaa 27 lakkoofsa 1. Garaa kee guutuu Waaqayyoon amanadhu, hubannaa ofii keetiitti hin hirkatin. Karaa kee hundumaatti isa yaadii, innis daandii kee siif hin qajeelcha. Ani ogummaa qaba ofiin hin jedhin, Waaqayyoon sodaadhu, wanta hamaattis fagaadhu. Kun fayyaa dhagna keetiif, cimina lafee keetiifis ni ta'a. Fakkeenya boqonnaa 3:5 kaasee hanga 8tti. Isin keessaa nama tokkotti ogummaa yoo hir'ate, Waaqayyo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu. Innis hin kennaaf. Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 5. Dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha, daandii koo irrattis in ifa. Seera kee isa qajeelaa eeguudhaaf nan kakadhee, isattis nan jabaadha. Macaa faarfannaa 119 lakkoofsa 506. Barri hamaan utuu hin dhufin, waggoonni ati anatti hin tolan ittiin jettus utuu hin dhiyaatin, bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu. Aduun, ifni, jiini, urjiinis utuu hin dukkanaa'in, bokkaa booddeedhaanis duumessi utuu hin dhufin uumaa kee yaadadhu. Yeroo sanatti harki kee warri si eegaa turan, miillan kee warri ciccimoo hin hollatu. Ilkaan kee waan muraasataniifis nyaachuu hin dadhabu. Iji kee inni caalaa ilaalaa tures hin dimimmisa'a. Yommus gurri kee lamaan dhaga'uu hin dadhabu. Ilkaan keetiin yommuu waa nyaattus sagaleen isaa hin dhaga'amu. Namoonni yeroo simbirri wacuu hin ka'u, sagaleen faarfannaa isaanii garuu sitti hin dhaga'amu. Yommuu ati irraan olee adeemu karaa irratti wanta sitti bu'us hin sodaattaa. Rifeensi mataa keetii akka daraaraa mataa bukkee hin ta'a. Caaroon kee akka kan quruphisaa hin dadacha'a. Kajeellaan kees hin adooda. Kana booddee iddoo boqonnaa bara baraa hin naqxa. Warri siif bu'anis karaa irra asiif achi hin yaa'u. Kanaafis bu'aa dhagna keetii keessaa wanti akka fo'aa meetii irraa hojjetame utuu hin citin, inni akka harkee warqee irraa hojjetame utuu hin cabin, wanti akka goomboo burqaa bishaanii biratti utuu hin urraayin, inni akka geengoo ittiin bishaan boollaa waraabanis utuu hin cabin uumaa kee yaadadhu. Biyyoon gara biyyoo isaa irraa dhufetti deebi'uun, afuurri immoo gara Waaqayyootti isa kennetti deebi'uun hin hafu. Lallabichi wanti hundinuu waa hin baasu, dhugumaan waa hin baasu jedhe. Lallaba boqonnaa 12:1-8. Yaada garaa keessanii wanta Waaqa irra jirutti hidhaa malee wanta lafa irra jirutti hin hidhinaa. Isin duutaniittu. Jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokatee jira. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu, isinis immoo isaa wajjin ulfinaan mul'achuuf jirtu. Qolaasiyaas boqonnaa 3:2-4. Phexros garuu deebisee fi kennaan Waaqayyoo horiidhaan hin bitama jetteen waan yaaddeef horiin keessii wajjin haa badu. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 20.